الله وبركاته. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa. Sitingii bareedaa tokkoon isin garsiisuu barbaada. Sitingiin kunis na jala deema. Akka tasaa moobaayilii keessan osoo itti fayyadamaa jirtanii oowwuu danda'a. Yeroo oowwee maaliif akka oowwee namni hedduun waan hin beekneef waan kana isin garsiisuun barbaade. Bakka tana tokkottan. Inni kun baatirii and device care jedha. Moobaayilii yeroo hedduu rakkoonsaa asirraa as yeroo dhuftee optimize jedha. Optimizii kana tuqxa. Optimizii yeroo tuqxe laala dan jeensiin jedha dan jettaan. Amma guutumaan guutuutti paasantii 100 keessaa bahee jira jechuudha. Maaliif yoonni kun fakkeenyaaf duubarraa appilikeeshinoota hedduu dalaguu jira. Yeroo isaan hojiirra jiran moobaayilii guutuutti oowwuu danda'a. Saniif rakkoo kana mee moobaayilii keessan irra laalaa galatooma. Like, share naaf godhaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.